Akkam nagaha sinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan hordoftoota keenya baga nagaan dhuftan sinin jedhe har'a kan isin agarsiisu ammoo WhatsApp irratti waan ajaa'ibaatiin isin agarsiisa. Wanti kun waan haaraa miti garuu namoonni hedduun itti hin fayyadaman yookaan itti fayyadamaa hin jiran jechuudha. Innis maal yoo jettan WhatsApp irratti fakkeenyaaf meeseejii garee irraa nutti dhufuu fi meeseejii nama dhuunfaa irraa nutti dhufu sagalee kophaatti jechuudha sagalee adda addaatti kennuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf moobaayilii keenya ifaan isaatu dhaame yoo jiraate yookaan immoo meetira 2 meetira 3 achi nurraa siqee yoo jiraate yogguu meeseejiin dhufu sagalee masaan dhaggeeffanneeti meeseejii nama dhuunfaa ta'uu meeseejii garee ta'uu beekna jechuudha. Dabalata immoo nama dhuunfaa jechuudha fakkeenyaaf obboleessa keenya ta'uu danda'a hiriyaa ta'uu danda'a maatiiwwan keenya ta'uu danda'a sagalee adda kophaatti kennuufii dandeenya jechuudha siniif galee yogguu sagalee suni dhufe sagalee masaan dhaggeeffanneeti meeseejiin eenyu irraa akka nutti dhufe beekuu dandeenya jechuudha. Akkasuma kan guruupillee bifuma kanaan guruupii haalan jaalannuuf sagalee kophaatti kennine yogguu sagalee san dhageenyi garee kam irraa meeseejiin akka nutti dhufe beekuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti har'a kan isin agarsiisu WhatsApp irratti akkamitti notificationii itti fayyadamna kan jedhu isin agarsiisa jechuudha. Egaa barnoonni kun barnoota haalan bareedaa ta'e jechuudha. Wanta kana sirreessuuf kan jalqaba goonu jechuudha. WhatsApp keessa seena jechuudha. Yogguu WhatsApp keenya keessa seenne tuqaa sadiin tana ni tuqna itti aansuudhaan settingii keessa seena jechuudha. Achi booda sadaffaa irratti notification kan jedhu irratti ni tuqna. Itti aansuudhaan asirratti waan notificationii wal qabatu hedduu ni arganna jechuudha. Isin keessa deemtanii ilaaluu dandeessanii garuu an amma kan filadhe sagalee guruupiitii fi sagalee meeseejii nama dhuunfaa akkamitti garaagara gochuun danda'ama kan jedhu waan ta'eef isa kana isin agarsiisa. Kan biraa isinillee keessa deemtanii ilaaltan jechuudha. Jalqaba irratti meeseejis kan jedhu ni jira. Meeseejis kan jedhu kana jalatti notification tone kan jedhutu jira jechuudha. Notification tone kan jedhu kana irratti ni tuqna. Yogguu irratti tuqne sagalee meeseejii WhatsApp akka filannu nu gaafata jechuudha. Wanti asirratti beekuu qabdan ammoo inni kuni meeseejii nama dhuunfaa irraa nutti dhufu malee meeseejii gareetiin walitti hidhata hin qabu jechuudha. Kanaafuu meeseejii nama dhuunfaa irraa yogguu isinitti dhufu sagalee akkamii akka isin dhageessisuu qabu ni filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf ammani isuma jalqabarra jiru kanaan filadhe jechuudha. Achi booda okay jennaan jechuudha. Amma kana booda namni dhuunfaa tokko yogguu WhatsApp natti barreesse sagalee nama ani filadhe kana na dhageessisaa jechuudha. Inni biraan immoo as gadirratti groups kan jedhu ni jira. Jalatti akkuma silaatti notification tone kan jedhutu jira jechuudha. Isa irratti ni tuqna. Inni kuni sagalee guruupiiti jechuudha. Yogguu guruupii irratti namoonni meeseejii ergan sagalee dhageessisu sani jechuudha. Isa kanallee sagalee barbaadan ni filattan jechuudha. Ani garuu amma isa kana nan kan jedhu kanarraan godhee jira jechuudha. Naniin kuni silent jechuudha siniif galee. Ani amma garee hedduu keessa waan hin jiruufin meeseejii garee irraa natti dhufu hunda isaanii silent godhe jechuudha. Maaliifin yoo jettan akkuma beekamu namni garee hedduu keessa jiru meeseejiin daqiiqaan seena waan ta'eef amma sagaleen yoo kan dhufu taate nu jeeqa jechuudha. Garuu asirratti dhufnee nan kan jennu kana yoo tuqne meeseejiin ni dhufa garuu sagalee tokkollee hin dhageessisu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya amma nuti meeseejii nama dhuunfaa irraa nutti dhufuu fi meeseejii garee irraa nutti dhufu sagalee adda addaa kenninee fi sirreessinee jirra jechuudha. Yookaan kan meeseejii nama dhuunfaa sagaleen akka nutti dhufu goonee jirra kan guruupiidha saayilantii goonee jirra jechuudha. Garuu waan ajaa'iba wanni ammoo waan kana haalan bareechuu yookaan waan kana haalan akka jaalannu nu taasisu maal yoo jettan fakkeenya fuula jalqabaa irratti ni deebitan jechuudha. Yogguu fuula jalqabaa irratti deebitan guruupii yookaan immoo nama dhuunfaa sagalee addaa kennuufii feetan bira deemtan jechuudha. Fakkeenyaaf guruupii Oromoo Saamsungii sadaffaa kana haa filadhume garee kanaaf sagalee addaa kennuun hin danda'a jechuudha siniif galee. Guruupicha irratti tuqee achi booda piroofaayilii guruupii san jala yogguun seene custom notification kan jedhu ni jira jechuudha siniif galee. Custom notification kan jedhu yogguun tuqe itti aansuudhaan jalqaba irratti use custom notification kan jedhu kana fuulduratti raayitii itti goona jechuudha. Achi booda notification tone kan jedhu kana irratti ni tuqna. Itti aansuudhaan sagalee garee kanaaf kennuu feenu ni filanna jechuudha.
egaa sagalee barbaannu filannee booda okay jennaani itti aansuudhaan gareen ammaan sagalee kana kenneef jechuudha. Yogguu meeseejiin garee kana irratti ergamu sagalee kana na dhageessisa jechuudha. Garuu asirratti wanti hubachuu qabdan gareen biraa hundinuu saayilentii irra jiranii jechuudha. Inni biraan immoo bifuma wal fakkaatuun jechuudha. Nama dhuunfaa yookaan nama WhatsApp irratti haalan meeseejii isaa barbaannu jechuudha. Fakkeenya yogguun nutti barreesse dafnee deebii kennuufi yoo barbaanne jechuudha. Sagalee adda tahee isaaf kennuu dandeenya jechuudha. Kunis waan baay'ee gaarii taheedha. Nama sagalee addaa kennuufi feetan san bira ni deemtan jechuudha. Fakkeenya hiriyaa kiyya kanaaf sagalee adda ta'e kennu yoon barbaade jechuudha. Profaayilii isaa jala seenetiin asirratti custom notification kan jedhu kanaan tuqa jechuudha. Itti aansuudhaan use custom notification kan jedhu kana nin bana achi booda notification tone kan jedhu kana irratti tuqa jechuudha. Asirratti sagaleen barbaadu san isaaf kenna jechuudha. Fakkeenyaaf amma sagalee kana filadheetiin jira jechuudha. Egaan hordoftoota keenya amma booda hiriyaan kiyya kun yogguu na barreessu sagalee kana na dhageessisa waan ta'eef salphumatti moobaayilii kiyya ifaan iskiriinii isaa yoo dhaamee jiraate yookaan immoo achi narraa siqee yoo jiraate sagalee kanaaniin meeseejiin hiriyaa kiyya kana irraa natti dhufuu beekuu danda'a jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung fakkeenya isin agarsiisetiin jira jechuudha. Bifuma kanaanii sagalee guruppiitii fi sagalee nama dhuunfaa adda godhatanii achi booda immoo kan guruppii haalan jaalattaniif yookaan nama dhuunfaa haalan jaalattaniif sagalee kophaatti kennitanii meeseejii karaa WhatsAppitiin isiniif ergamu hunda isaanii jechuudha. To'annaa keessan jala oolchuu dandeessan jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnootni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoo keenya like gochuu hin dagatinaadha. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif share gochuullee hin dagatina. Koomentii irratti ammoo yaada keessan nuuf barreessan isiniin jedha. Torban itti aanu kana keessatti ammoo dhimma iimeeliin wal qabatu irratti gaaffilee tokko tokko dhihaataniif deebii itti kennina jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti maqaa iimeela keenya jijjiirra kan jedhanne jiru, akkamitti paaswoordii jijjiirra kan jedhanne jiru jechuudha. Kanneeniif deebii itti kennina. Dabalata immoo iimeela keessan akkamitti secure godhachuu akka dandeessan yookaan hattoonni gonkumaa iimeela keessan akka isin jala hatuu hin dandeenye akkamitti jabeeffachuu akka dandeessan irratti illee viidiyoon tokko ni hojjetama jechuudha. Barnoota kanallee abdiin nu eegan isiniin jedha. Hangasitti nagahaan turaa galatooma.